virus dhukkubni yaaddoo addunyaa ta'e akka Itoophiyaa seenee jiru oduu yookaan miidiyaa hawaasummaa kan biyya UAE yookaan biyya Arabaa tokko gabaasee jira. Oduu kana keessatti lammiileen Itoophiyaa lama dhiyeenya kana garas imalan akka dhukkuba koronaa virus kana qaban baasiin UAE gabaasee jira. Haa ta'u malee lammiileen Itoophiyaa akka ammaatti dhukkuba koronaa virus qaban lama ta'uun beekamu malee biyyattii keessatti namoonni hagam dhukkuba kana akka qaban akka ammaatti ministeerri fayyaa biyyattii yookaan instituutiin biyyattii waan gabaasee fi akkasumas akka dhukkubni kun akka ammaatti Itoophiyaa keessa seenee hin jirretti Itoophiyaan gabaasaa jirti. Kana malees Itoophiyaan dhukkuba kanaaf qophaa'aa jirreechuudhaan bakka adda addaatti instituutii fayyaa wajjin ta'uudhaan dhaabbata qorannoo fi qo'annoo dhukkubichaa yookaan dhukkuba koronaa virus ittisuudhaaf bakka garagaraatti iddoolee kunuunsaa fi yookaan iddoo marmaraa fi bakka nageenyi uummataa itti ilaalamuu fi akkasumas bakka qorannaan adda addaa itti taasifamu ijaaraa jirti. Haa ta'u malee oduu keenya irraa keessatti itti aanaa ministeera muummee Dr. Abiy Ahmad kan tahan akka bakka ittisa koronaa virus instituutii fayyaa Itoophiyaatiin ijaaramaa jiru daawwachaa oolan oduu keenya irraa keessatti gabaasuun keenya inni yaadatama. Haa ta'u malee biyyattiin yeroo ammaa kanatti haala siyaasaa fi yookaan akkaataa siyaasaa isii oofu malee biyyattii keessa yookaan uummatarra miidhaan akkamii akka gahaa jiruu fi akkasumas dhukkubni koronaa virus nama meeqa qabee akka jiruu fi qorannoo kanaafu meeshaa akka hin qabne Itoophiyaan oduun garasii ba'aa jirtu nu dhaqqabdee jirti. Haa ta'u malee yeroo kanatti lammiileen yeroo dhiyootti hojiidhaaf gara biyya Arabaatti imalan dhukkuba kanaan qabamuu isaanii maraan yeroo godhamu dhukkuba kanaaf saaxilamanii jiru. Haa ta'u malee kanarratti imbaasiin Itoophiyaa UAE jiru umaayyuu hin dubbanne. Miidiyaan biyyattii Itoophiyaatis lammiilee Itoophiyaa qabaman kana gabaasee hin beeku. Yeroo kanatti biyyattiin daldala siyaasaa malee dhimma lammummaa fi biyyummaa keessa mootummaan waan jiru fakkaatu. Haa ta'u malee Dr. Abiy Ahmad waa'ee kanarratti gabbahee ibsaa fi akkasumas mootummaan Itoophiyaadha ibsi ejjannoo tokkollee kabaasan hin qabu. Biyyoonni addunyaa yeroo kanatti dhukkubni koronaa virus biyya isaanii yeroo seenee fi akkasumas lammiilee isaanii yeroo qabutti ibsa adda addaa baasuu fi akkasumas state of emergency yookaan labsii yeroo muddamaa addunyaa labsuudhaan beekamti. Haa ta'u malee Itoophiyaan yeroo kanatti labsii yeroo muddamaallee hin labsine qophaa'aa jirra jechuu malee lammiilee Itoophiyaa lamaan qabaman kanaas Itoophiyaan qabamaniiran jechuudhaan ibsa kennitee fi akkasumas lammiileen kun dhuguma qabamanii fi eessarraa yookaan naannoo kam keessaa Itoophiyaa akka dhufan wanni qoratamaa jirus hin jiru. Haa ta'u malee lammiileen Itoophiyaadha yeroo kanatti akka addunyaa kana guutuu vaayirasii walgeetti Itoophiyaa keessa jiraachuu addunyaan ija shakkiitti ilaalaa jirti. Haa ta'u malee Itoophiyaan yeroo kanatti omaayyuu hin dubbanne. Itoophiyaa keessa dhukkubni koronaa virus akka hin jirretti dubbataa jirti. Itoophiyaan yeroo kanatti nama jabaa fi dooktara jabaa addunyaa kanaaf gumaachitee jirti. Kan akka Dr. Tedros Adhanom Itoophiyaan addunyaaf gumaachitee jirti. Haa ta'u malee waa'ee kanarratti WHO'leen ibsa laate hin jiru. Yeroo kanatti Itoophiyaan ija shakkiitti ilaalamaa jirti. Gama takkaan rakkina meeshaa qabaatullee dhukkubni kun biyya keessa akka hin jirree fi dhukkubni kun biyya seenee akka jirullee wantoota ifa goote hin qabdu. Haa ta'u malee yeroo darbe namoota 4 shakkaman keessaa qorannaadhaaf dhiiga isaanii gara South Africaatti akka erganii turan ni yaadatama. Itoophiyaan yeroo kanatti wantoota maraa fi akkasumas dhukkuba kana ifa baasan waan hin qabneef zim jettee taa'aa jirti. Uummanni Itoophiyaadha dhukkuba kanaan faalamaa akka jiran addunyaan quba qabdi. Mootummaan keenya mootummaan Itoophiyaadha kan nuti eeggachaa jirru waa'ee kanarratti dubbateellee hin beeku. Lammiilee Itoophiyaa lamaan dhukkuba kanaan qabaman qoratamaa mana hospitaalaa jiraatanii malee imbaasiin Itoophiyaadha jala deemee eessarraa akka dhufanii fi naannoo kam qubachaa akka turanii fi eenyu wajjin akka wal qunnamtii qaban imbaasiin Itoophiyaallee haga ammaa hin qoranne. Barreeffama imbaasii UAE kana keessa lammiileen biyya adda addaa qabaman akkasumas Iraan irraa fi biyya adda addaa irraa dhufan kanneen dhukkuba kanaan qabaman UAE'n ifa godhee waraqaa gabaabduu takkaan barreeffama fuula Feesbuukii fi akkasumas Tiwiitara irratti maxxansee jira. Kana keessa Itoophiyaan ni jirti. Haa ta'u malee Itoophiyaan irraan tana of dhoksitee biyya ishee keessa akka waan dhukkubni hin jirretti listee jirti. Haa ta'u malee dhukkubni kun erga nama qabee torbee lamarraa haga afuritti kan nama miidhuu danda'u. Haa ta'u malee yeroo kanatti Itoophiyaa keessatti dhukkubni kun akka jiruu fi uummata hubaa jiraachuu addunyaan ija qeeqaatiin ilaalaa jirti. Mootummaan Itoophiyaa akkasumas Dr. Abiy Ahmedii fi paartiin bilchiginnaadha daldala siyaasaa isaanii oofachuu malee yeroo kanatti dhibdee addunyaadhaaf yaaddoo ta'e kanaaf bakka laatanii uummata tajaajiluudhaaf qophii waan ta'an hin fakkaatu. Egaa daawwattootaa fi hordoftoota maatii Oromoo YouTube oduu keenya itti aanutti yommuu dabarru obbo Lammaa Magarsaa achi buutee isaa kan dhaban
yeroo ammaa kanatti masaraa mootummaa keessa jiraachuu fi obbo Lammaa Magarsaa masaraa mootummaa keessa hojiidhaafis akkasumas dhimmoota adda addaatiif akka hin baane eegdota addaa kan inni hin beekne ramadanii fi eegaa akka jiran yeroo darbe isinitti himne turre. Haa ta'u malee yeroo kanatti obbo Lammaa Magarsaa qofa osoo hin ta'in Dr. Abiy Ahmedis eegdota biraatiin akka eegamaa jiru oduu keenya har'aa keessatti isiniif gabaasuun keenya ni yaadatama. Haa ta'u malee jarri lamaanuu eegdota hin beekamne yookaan eegdota biyya isaanii hin ta'in eegdota Eritiriyaan kenniteef yookaan Shaabiyaan kenniteefin eegamaa akka jiranii fi Dr. Abiy Ahmed yeroo kanatti obbo Lammaa Magarsaa haajaa kamiif biyya keessallee akka hin sochoone ugguree jira. Haa ta'u malee yeroo kanatti eegdonni isaatis eegdota biyya keessa osoo hin ta'initti eegdota Shaabiyaan kennitee fi akkasumas jaalli isaa yookaan saayibni isaa obbo Isaayyaas Afwarqii kenneefin obbo Lammaa Magarsaatis eegamaa akka jiru oduun garasii miliixee nu geessee jirti. Haa ta'u malee yeroo kanatti uummanni Oromoodha Lammaa Magarsaa eessa buutee fi achi buutee isaa akkasumas hafuura isaa kan qabne ta'u namoonni beeka. Lammaa Magarsaa iyyoon gabbee miidiyaarratti dubbataa fi Lammaa Magarsaa maali jira fayyaa qabamoo ni du'e Lammaa Magarsaa maaltu nyaate waraabessi Lammaa Magarsaa nyaate iyyuusu oduun jettu fuula feesbuukii fi akkasumas miidiyaa hawaasaa irratti kana malees komiin hawaasaa biyya keessatti dhagahamaa jira. Haa ta'u malee mootummaan jaalalaa fi hawwii uummanni Oromoo obbo Lammaa Magarsaa arguuf qabu kana osoo dhaga'uu fi osoo arguu ija dunuunfatee akka nama hin dhageenyetti obbo Lammaa Magarsaa masaraa mootummaa keessatti eegdota inni hin beekneen yookaan eegdota Eertiriyaa yookaan Shaabiyaatiin ugguree akka Lammaa Magarsaa masaraa mootummaa keessaa hin baane godhee akka jiru oduun garasii nu geesse ni addeessiti. Haa ta'u malee yeroo kanatti obbo Lammaa Magarsaa bilbilaan warra miidiyaatiif yaada kennuu fi akkasumas miidiyaa hawaasaa duratti ba'ee yaada kennuu akka hin dandeenye mootummaan ugguree jira. Kana malees bilbila dhuunfaa isaa kan inni fayyadamu intelligensii Itoophiyaatiin akka qoratamuu fi kana malees eenyuuf akka inni bilbilu guyyaadhaan waan irra ga'amuuf obbo Lammaa Magarsaa namaaf bilbiluu fi akkasumas warroota miidiyaa kanneen akka VOA, BBC fi kanneen miidiyaa adda addaa dabalatee miidiyaa tokkoofillee bilbiluu akka hin dandeenyee fi akka bilbilli kunneen irratti hin buune mootummaan Itoophiyaadhaa bilbila isaa ugguree guyyaan to'achaa akka jirus oduun garasii baate ni addeessiti. Haa ta'u malee yeroo kanatti obbo Lammaa Magarsaa garaa jabaatee maaliif uummata callisee eessa kutee achi buuteen isaa maali? Obbo Lammaa Magarsaa hoogganaa raayyaa ittisaa osoo ta'ee jiru raayyaan ittisa biyyaa Oromoo fixaa jira hoogganaan raayyaa ittisa biyyaa Oromoodha jechaa uummanni Oromoo yeroo komii dhiyeessaa jiru kanatti garuu obbo Lammaa Magarsaa ofiifuu hidhaa hin beekamne mootummaan masaraa mootummaa keessatti hidhee akka jiru oduun garasii baate nu geessee jirti. Haa ta'u malee yeroo kanatti Lammaa Magarsaatis bilxiginnaa wajjin jiraachuudhaan uummanni fi akkasumas qaamoleen tokko ija qeeqaatiin ilaalaa jiru. Yeroo kanatti obbo Lammaa Magarsaa irraa dhaabbataa jedhamee jira. Isa qofa osoo hin ta'initti hayyoonni babbeekamoo fi kanneen obni tiim Lammaa jechuudhaan beekaman martinuu hidhaa dhaabbataa fi bakka jiran irraa akka sossoone akeeka adda addaatti kennuudhaan sukuratii isaan hin beekneen eegaa jiraachuu oduun garasii baate ni addeessiti. Egaa daawwattootaa fi hordoftoota maatii Oromoo YouTube oduulee keenya guyyaa irraatiif qabanne kana fakkaata. Haga ammaatti kan isin waliin ture ana Muwaadha. Gamanumaan viidiyoo keenya like share gochuu hin dagatina. Egaa daawwattootaa fi hordoftoota maatii Oromoo YouTube rakkinaa fi dogongora qabnu haga ammaatti nuuf kolchaa isiniin jenna. Haga ammaa kan isin waliin ture ana Muwaadha. Nageetti nu tura isiniin jenna.